pointi takakabada mucaan amma nutti haasa'u jiru kun Mahdiin yoo sa'a 48 isaan bira taa'e naziiba qaba. Mahdiin amma nutti haasa'u jiru ka isaan bira haasa'u jiru kun ni du'a. Katabadhaa waan tan yeroo gabaabduu keessatti maaliif jennaan information ni Mahdii waan qabameef Mahdiin waan isaan baasuu taa'uuf wanni ta'u hin jiru kabira. Okay? So abbaan mucaadhaa yoo nu dhagayaa jiraate adeeroo nu dhageessa. Assalaamu alaykum. Ustaaz osoo kinni barree waan takka sirri siibsa ustaaz kiyya waan hin kalleerraa hanga ammaatti kasi jiruuf. Dubbat. Fayyaa ta'e jalqaba irratti mucaanii gammee jaamuu fi ijoolleen amma asirraa haasoftu tun waliin turte. Sirna dhagabadhu ustaaz bakka tana. Evidensi wajjin siya baase. Walumaa ammaan tana mucaa amma gabbu'e amma mucaan amma gurraacha jaamu kuni nama guddaa gootee ilaaleen. Nama guddaa gootee ilaaleen gurraacha amma haasa'eessan habaaragummaa haasa'ee bu'eessan nama guddaa hoogganaa liidarshiippii nama wal qaaqamuun sa'in. Inni mataan isaa ergamtuudha. Inni mataan isaa wardiyaadha. Wardiyaa eenyuuti? Inni mataan isaa wardiyaa nama Mahadii jedhamu kana. Sheekh wanta kaasitti hima. Hattuu nama lisirraa hin haatu. Mahadii nama filima nurra dalagu. Sirriitti siibsa qoyi yoom barte dubbii keessan barreenne. Naa kan jarraa naa siibsa sirriitti. Kaleessa maal godhe si fakkaata? As gubbatti haasoyne. Mucaan amma gammee jedhamu kuni kalee harka Mahadii kana ture. Sheekh sirna dhageeffadhu. Okay. Jawwaal harkaa fuudhaniiti. Nu basaasta janii iccitii keenya baastan janii ugguraa turan. Kalee galgala as gubbatti yaamaa bullee dadhabnee addaan baane. Maal nuun jaan? Ijoolleen isa dhiyaattu. Waan gammeen keessi jiru nuuf beeka. Gammeen nu bilbilaa jira. Mana kana cufaa. Guruppii godhaa. Isinirra finna nuun jaan. Mana nama kuma kudhan ka jiru cufnee humneetti anaaf imaameen poolisiin faal. Ijoollee dhalaa nama lamaa fi mucaa tokko hamma dura waliin bahin tokko wali finnee haasoyne. Gammeen kun guyyaa kana maamee poolisiidhaaf dawwalee akkatti bakka san dhaqees akkatti bakka san jirus hunduma hime. Hogganaan guddaan lafa sanii gurraacha amma baalagummaa asee kan osoo hin taane Mahadii amma afaan deema godhu amma suuraa isaa agartu kanaatu hogganaa guddaadha. Mahadiin kun Arabaa wajjin kontaaktii qaba. Akkuma reefu bira ragaa baa ture san. Arabticha kana isaa ergata. Arabtichi kun maqaa mushaawaraatiin ijoollee adda addaa baadiyyaa keessaa guuree fidee isaan bira buusa. Isaan ammoo maallaqa gaafatan. Sirna dhageeffadhu. Mucaan gammee jedhamu haasa'uu danda'a. Bakka jiru sanitti isaan biratti olii gad deemanii yoomii haa dalagatanii malee gammee kana ni beekan. Gammee reefu maal sirritti hime dhageeffanne baraarii lamaa dhufe naan jaan jee bar. Baraarii lamaa dhufe jechuun maal jechuun fuula haaree lamaa dhufe haasa kattaanu. Haa taftiisha goonu jechuudha gabaabumatti. Amma si galtee dubbi? Aboo ani bar fuula haaree haa miti isiin nan argini malee jeen yaa hoogganaa kiyya. Hoogganaan eenyu gaamma? Hoogganaan amma gaa Mahadii kana. Mahadiin kun bobbahee ture. Hoggaa Mahadiin kun bobbahee mucaan kun dhufee duubaa bakka san seene. Hoogganaan guddaan gaafa alaa galu fuula haariyaa jireetaa baraariin jiran. Haasa kattaan waraana takaasu deemaa beekadhu. Lakki an fuula haariyaa miti isin wajjin hin jira sin nan beekne malee jiran. Asirratti immoo liibilii isaanii eenyu fanyuu gadi adda siibaa. Achii booda isa dhiisan fuula haaree kana haa ilaalama gammee hin sobban. Gammeen amma akkuma isaan jaan kan mucaa qabe kan mucaa fidee isaanii eege gammeedha. Jarattiin ala ooltee alaatti galte. Gaafa alaa galtu eenyu fanyuu galte mucaa amma du'ee gallu kanaa fi gammee kana galte. Achirra dhaabbateetti baraarii lamaa jira jenna. Gammee qoy gutakka. Dubbataa qoy. Ustaas sirna dhageeffadhu. Baraarii lamaa jira hoggaa jiru tokko mucaa du'ee kana baana lammaffaa gammee baana. Gammeeniif maal godhe? Lakki an keessa na kajaa'uun keessaa ibbaase. Baraariin hoogganaan guddaan gaafate sun mucaa du'ee kan qofate jechuudha. Amma gaa baraarii tokko haqabeetti isaanii eege eenyu gammeedha. Hin ba'u innis tokko naa qabadhu. Ammoo hooggantichi guddichi gammeen waan firraa sodaatan ka gammeen guyyaa kana nutti haasa'ee harka isaaniitiin jira. Anuun ajjeesanii. Yoon bakka tanaa bahe dhugaan inni maasii kan bahu haala mijeessaa jee haala mijeessinee fi bakka sanii baafne tokko gammee kana. Amma gurraachi sinjeen kan amma baalagummaa asee kuni koloniidha. Ergamtuudha. Wardiyaadha. Lubbuuf haasawa. Reefu osoo gurbaa guddaa kana nuuf fidin dura ifi gastisan seenee maal nuun jee? Gurbaan isin amma hattuu jettan kuni nattuu miti isaa ibakiyyaa ollaa tokko dalaynaa nuun jee. Mucummaa nama gurraa jennuun kun. Hoggaa akkana nuun jee gurbaan gureessa ture isa maddi ture. Akka inni joo kana osoo nuti dhageenyuuti hasaasetti himaa ture jechuudha. Achi booda eega dubbiin jabaattee obboleettiin gurbaa kana dhuftee boochee booda gurbaan
saddeettanii fi ati wal cinaa ta'a dabbal. Okay, saddeettan viidiyoo na bani abbaan amulis. Viidiyoo bani wal cinatti if cinaa wal kaayaa deema. Goobas. Okay. Dhaggeeffatu sirriitti. Achi booda maal godhan si fakkaata? Hoggaa alabticha gurbaa kana kan jechuudha. Gurbaan kun saayibee isaa dibeekadhu. Waliin dalagaa turan hin dagatin. Haadha manaa sana maal jaan mushaawara naa godhee fi ati mushaawarticha kanaaf birreen gara kabali jaan. Ifi immoo bilbilee maal godha? Gurbaa akkanaa mushaawarri kanaafitu jira akkitti eeggadha jaan. Haala saniin abbaa manaa intala ka wajjin dalagaa ture ableedhaan akka inni diramu godhe. Saamanii bakka sanii hoggaa bahu ammas ifumaa mushaawara godhanii fi jaartii isaarraa maallaqa fuudhanii gurbaa sun akka bakka sanii bahu godhan. Kan hunda ka godhu eenyu? Leadership maalat moggaasan maadinu. Kana wanta qarqarra hin qabu. Maadiin obboleessi isaa tokko Kaayiroo jira. Obboleettiin isaa tokko biyya Arabaa jirti. Ummaan isaa Somaaleedha. Somaalee jirti. Abbaan isaa immoo Oromoodha. Balballeetti jira. Okay. Amma Full information gara qaama isaatiif jira seeraatiinis jechuudha. gama heeraatiinis yoo ta'e abbaan mucaan jalaa du'e kun Harargee lixaa balballeetti deemee maatii mucaa kanaa akka seeraan to'atu qofa goona. Allake. Itti fufi amma. Tole galatoomi tara takka osoon saddeettanitti hin deebine dura gammetti hin deebuu fadha gamme. Gamme na dhageessa. Gamme dubbadhu muti biraa kaasii sheekaa wajjin. Gamme muti dubbadhu amma waan si gaafate deebisa. Okay. Gamme wanni niin si gaafadhu mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Gamme. Yo. Na wajji haasee mucaan hoggaa cafaqamu feerroon cafaqameemi. Tole. Jarri cafaqaa ture sani mucaan hoggaa cafaqanii fixan eessa kaaya mucaa? Mucaa khalaas tumanii Mobaayila si cinaa jiru. gurraachummaa nama jawwabu faani. Kannas. Ifi gurraacha argamteettani malee gurraacha honi fi Itti fufi gamme itti fufi. gurraacha faan Itti fufi itti fufi. gurraacha amma jaan kana faatu amma maatiin amma jettan kuni maatiin amma suuraa inni duba kaayaa jiru kuni ambarree fuuni mee barka jiban irra kaa'utaan takka faarratti waan hin balleeysan raayii maaraa ennaan isin dhiise malee isuma kanaatu ammaan tana gurbaa dubataa jiru kanaatu mucaa sibiilaan isa katume adiidhaan katume kuni dhagaa guddaa fuudheeti qoma keessa tume lafa goggombisanii isaan cafaqanii allaayiviidhaan bane laayiviinaaf gurraachisu wal moggaa banneeti namni xiyya kana ilatti dilmaate hayya achiin dhaqaa achiin ol laqnaan jee waliin dhaqee kana achiin ol laqee anje waal mallaa jirje waal kaan itti ibsa khalaas cafaqee amma kana achi cafaqanii mucaan kana qattee mire gastiin ukkaanii cufne kana gastiin ukkaanii cufne achi mucaa fuudhanii Bakatan addanaa baase gamme qattee hoggaa. Gamme gaafii sheekaan akka sii baasaa mucaa sana eegatumanii booda eessa kaayanii jarri sun bakkatti nama hidhuuni qabammoo ibbina bulchammoo haalatumaan galla keessammoo haqinaa wayirra kaayammoo akkam godhan. Naadis hoggutak. Itti naadis bakka qajjee irraa eegale qajjee hoggaa jettu maal itti feeteeti qad jechuu. Gamme. Qajjee hoggaa jettu maal itti feeteeti. mucaan beekaa boo rabbi rahmataa godhuu fi mucaa ajjeesan mucaa tumanii ajjeesanii bakka takkaan hundinuu kaaniin bishaan fuune mucaa gaara keessa cochiisanii walumaa gala qabanii mucaa geessanii qabrii qotanii keessa kaan dhagarra guuran bas hangana nagareen. Okay, xiqqoo dura akki jette an karaa mucaan sawwaa deemuu hin danda'u karaa inni kuteen beekuu jette gamme dubbiin tee waliin faalleessine. Amma dura xiqqoo daqiiqaa muraasa dura mucaan san dadhabee waa nama jiraatu fakkaatu karaa inni deemen beekuu jette. Dubbiin lamaantu waliin dhabdu gamme. Ni du'ee tana dubbachuu kan jenna naggisi gurbaa kana takkachiisaadhaan isinin jee. mucaan du'e sheeka khalaas wata. شيخ الشيخ Tole mucaan du'ee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أني براهين namni akkasitti mamantee amma gurbaa kana takkachiisan. ميقا ميوبس Reefu kas jee nin براهين أشي ديميجي من هو ورابا مجرى أما مو دو أني دوئتي
akka gartee Awwaalle. awwaalanillee ijaan arkee je. Akkas. Taan ammoo tanaa gaafattu sheekha. Bilbila saniin tiktok banuu namaa dirqisiise moo ifiin fedhee bane. Eeyyo. Gaafii tana nuu deebise gammeyye. Siitu bane jaalatee bane moo tiktoka kee moonuu banii kana goonaan addunyaan nu alaaltu siin jaa moosumaa banatee vaayiraalii harkatu. gammee kiyya mana sanii deemtee jirta namni waa si godhu jiru kaastaa kun abbaa kee waan teessan takka hin dabsini yoo duraallee sodaatti amma Wanta kan gammeefima. Wanta kan gammeefima. Gammee dhagee akka firii taatee na wajji haasoytu. Dhageeffadhu. Gammee dhugaa kee hubataa jirra. Si argaa jirra. Dubbii akkasirra kaayinis argaa jirra. Ati haqiiqaa akka nu himtu barbaanna. Okay? La arra addunyaadhaa baroo akiraadhaa baraan isaan san irraa kijiba abba tokkoon kaawasii galte. Tumaniiti mucaan arsii gololchee jennaan inni mucaan arsii gololchaati jennaan gurbaan gurraachi kuni isaatu sumu jira laayifii naa banaa dhajeemi jeetti jawwaal isaa hojii baneenatti as kanne niin bane kasaa kanaas dhuggaan banoo kiyyaan moggaan hin bane gana kiyyaa kasaa kana wal moggaan hin bane sanna kanne amma gana gizee mane wal moggaa bannu inni kiyyanaa bane jenna kanne ani sangarmattiin kiyyaa kana moggaan bane iseen moggaan banoo kiyya kana elan namni dilimaate kiyya kana elan namni dilimaannaan kiyya kana irratti kiyya kana nanaqnaan jeges deetan ani soggisaniin gastii xiyya tana isa naqee mucaachi dura lafa cafakan uuma xiqqishoo cafakan ganaan ganan jawwaan hoggaan itti qabuuf uuma xiqqishoo cafakan kalaam caalan gasitti bas xiqqishoo cafakinaan du'e angas Dhagaa qumarra gadhiisanii sibiila inni gastii tasaatii bani jee koodii banee jawwaal koodii banee nakana bani jee anumaatti xiyya tana moggaan bane hoggaa rabbi na kaase Okay. ani fifa hoggaa keessa inni eeggatu jiranii mucaa nama tokkoon achi keessaa beeka isaan duraanillee inni eeggatu kaannaaf mucaa sanii warri baraariin lama kan waliin dhufe hoggaa duroo si galte sabuu mucaan na beekuuni garuu isaan silaanoo ta'e waan maallaqa guyyaadhaan na keessaa fudhatan waan sabuu maallaqa duraan guyyaa. Okay, gamme. Makanatti Mee oggu takka sheekha. Okay. Amma bakka gartee mucaan kun awwaalamee jee sana haa addanuu baasu maaliif abbaan kun as ta'a abbuma akka keenyaati rabbiitu gartee waan kana oromotti fedhe waan kana arku adda baafachuun barbaachisa waan ta'eef hoggaa gurbaan kun awwaalamu obboleeyyii gahe rabbi raabata tidhiiti mucaan kun hoggaa gartee dachii kan wajji qottee moggaa dhaabbattee ijaan gartee sagaleen teechitaa jirti. Gaafiin teenaa galte gadaayenaa sii gaafata abshir. Meerra deebi'een si gaafadha gammee kiyya. Mucaan kun du'uu ragaa baatee jirta. Qabrii qottanii harka keessaniin awwaaltanii. Gammee. Gammee banadhu abshir gammee. Banadhu abiibi banadhu maayikii. Gammee. Gammee maayikii banadhu takkaa silkii sirriitti gammee maayikii awwaalanii dhagirta yaa okkee hidhaa miti laal eega baaftee tartiibumaan jalqaba irraa hanga dhumaatti maatiin akka sabruuf uummanni akka amanuuf qulqulleessitee keessaa achi baata. Yeroo mucaan sun du'u qabrii isaa eega agaratte waliin qottan moo isaanumaa qotee keessa kaa'ee gaafii kana deebisi muti irra qase. Gammee muti irra qase. dhagaa jirta. shabakaa kiyyaan naa qabaa jira shabakaa kiyyaan naa qabaa jira beekte. Dhaabu Bareeddoo muti irra qase. Okkee gammee amma ni girta dubbadhu gaafii Gammee amma deebisi. shabakaan kee bareedaadha. Gammee yeena dhageessaa wanni eddanuu baaftu. Mucaa san yeroo qabrii qottanii awwaaltan. Atiitu qabrii wajji qotee awwaale moo ni agarte moo isaanii awwaaluu agarte? Moo siif himan? Qabrii ni nagare boo asirra addunyaa baroo akiraadhaa wajjin dhaqanillee wajjuma dhayine. Wajjuma qottan wajjuma awwaaltan. Gammee. Okay, gaafiin tun deebitee jirti. Reefu hoggaa haasuun mucaan Ustaad afaan makeessitti gaa gurbaan guddaan sun maal lunjee mucaan sun ni jira ni bahaa eeggadhaa isaa ture reefu moggaa gabbuu hunda kana naa qabatu. fayyaa qabaa jee inni lakki Yes. inni maafiyaa guddaadha. Laalamma wanni takkittiin beekamuu qabu
lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu beeka. As jala taa'ee nu dhageeffataa jira inninis. Lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu. Lubbuun mucaa saniitis lubbuudha. Achirraan nama Islaamaa ka Oromoo ka obboleeyyan kiyya jiru ajjeesan. Tabiraati gammeen reefu hoggaanii fi isin nutti dhuftan ji'een gurbaadhaan haasawaa keessa yoo yaadattan isin yoomiyaa deemmattaniiti nutti dhuftanii baraarii lamaa jira jettanii ji'een. Yeroo kanaan lakki nuti baraarii miti nuti an barbaraarii miti jeetiin if beeksisee je. So amma haasawaa keessatti gammeen reefu anis baraariin ture waan mucaa tokkochi keessaa beekuufiin mobaayila qiyyaas na saamanii bahee je. Dubbiin tunis boodarratti nu qulqullaa'uudha qabdi jeetii yaada. Siigalee amma gaa dubbiin itti aantu jaroowwan kana dabbaal jara waan kana hojjetaa jiru tokkotti tokko footoo si duuba jira akkuma amma namni kumni 25 laalaa jiru footoo jalaachi jeyi maqaan isaa Mahdiidha. Haati isaa akkuma ateettetti Somaaleedha. Abbaan isaa Oromoodha. Obboleettiin isaa takka Saudi Arabiyaa jirti. Obboleessi isaa tokkolleen Kaayiroo jiraa jette. Oduu sirrii yoo barbaadde waa'ee isaa irraa kun mucoo sardi bislaam mucoo seera gartuu sanala. Mucoo nte eenyu Mustariyaa? Mustariyaa jitu bistaan seela sana. Mustariyaa dubbadhu sheekan. Mustariyaa na dhageessa. ani gammee biratti dubbiin ammallee na hafte reefuun tanaa. Damina kiyya bakka sanatti deebiin hawaasi dura gurbaa kana raagattu murru. Tagammeedha damina kiyya tagammee guututti adda suuta jenne isa irraa adda baafanna gammeen. Du'e awwaalle jee reefummoo mucaa sadi dubbataa jira. Tareefu bar mucaan hin taane bar tareefu dhiise shuurii mucaan du'e jira baabaa kiyya waa takka afaan sadi dubbataa jira gammeen. Afaan sadi gammummaa mataa dubbataa jira lamaan. gammummaan afaan walqee afaan lama akkana dubbate dabbaal. Gammeen waa hedduu dubbataa jira afaan lama qofaa miti. Ilaala bakka kanatti uummati waa hubata dhaggeeffadha Sheemza. Asitti tumaatiin mucaa kanaa nama 5 irratti hirmaate. Maal godhanii waan hojii godhanii adda baasan malee inni tokko dhagaan rukute, inni tokko namni 4 reebe, inni tokko silkii irratti qabe, inni kaan naqee ergasii booddee dhaqanii wal gargaaranii boolla qotanii keessa buusanii biraa deebanii jechuudha. Amma maaliif jalqaba faasanii dubbate ka jedhuufi jarri wal sodaattee jirti xiqqoo. Amma jalqaballee maal jedhee awwan sin ajjeesu ta'ee jedhee kakataa ture jechuudha. So dubbiin amma mucaa gammee kanatu firiidhi jira malee isaan amma gammeen kun waan isaan biraa ba'eef dhugaa baasee malee jarri wal sodaattee jirti kana quba qabaadhu. Yes, thank you. Akkana. Dubbiin gammee ustaaza kiyya dhiifama naa godhi afaan lama afaan sadii kaa'ettaniifi bayriggeteenyaa shuurii ta shakkii takka hin qabne ta duraanii hunda qubachiisaa hadiisaa ta qabrii geessee mucaa isaanii wajjin awwaalu dhibba wajjin awwaalee jira yoo badiillee ta'e gammeefis badiin ni qabu murreetuma yakkamaa goona malee gammeen afaan shaafaan jaahaasii booda irraa bartu hin jiru afaan tokkichi mucaa wajjin awwaalu qofa bakka allake. Akkas. Waa'ee nama kanaatiif ammoo ustaaza mucayyoo nutti haa himtu maqaa isaa haadha isaa qe'ee isaanii isa eeruu isaa isa sirriitti beeka waliin gatte. Eeyyoo mee takka mustariyaadhaaf maayikii kanneen. مستريح تبدو. السلام عليكم شيخة. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بري خانين جي أما دبي يعني تمجا خنا بكيت سني قد على غيرو جمر مالف جولة إساوي جين غرمويته مجا خنا جيسيس تخون هديدا ده خون هركاربا خون دعانده هي جرا سنيس مالف فيري هنغورتينا مكا غنده إساني تيفي مكا إساني. أركاين كبا إساني أفرن جولة شرنون أركابا سمع مستريح جرا شرنون أركابا. على سالان لا طيب جرا يعني خنين سيفهموا خمس عدا عندي خن مسنجة جرا را أكسيتي وليك أبدني جمع راخ فلت ودعام شانير كذا. أقولك كسمة جاتي يا أقولك مسترياتي يا سجلة ساورا بدني سجلة جتنا أقوله تاني أكره جاتي شورا جل كبر راكا سمك أسا دسا باسا بكدلوتا بكفاكي فاميلي سا غوتو ماسا نوي أقولك كبر داون دخل سنو تبيتم. أكس ميوت رابط دانا ميوت. بالان جلجلان ستي ميبران جلجلان ستي ميبران. اتدابي مستريع. اتدابي تاني ورا بنامك. إذا مسدي هذا جو اتدام ها سيصير راموت كودنا. مجاني بكتين دلوتا يسا هررجلي تا أنا حبرو بالبلت تدا.
balballeetti dha jechuun abbaan isaa Ahmad inni Maadii Ahmad Yaqiin jedhama. Maqaan isaa Mahdii Ahmad Yaqiin. Hayyee. Akkasii jechuun ani dabbaan itti meetiin jira. Akkasumatti kaniifi gaafachuu qabdan ijoollee waliin gurmaanillee gaafattaniiti. Maqaarraa eegalee iddoo dhalootaatii fi abbaa fi maatii fi hunda tartiibaan nuu himi biyya isaatiis. Laalama sheekhan hirkifadhu. Maqaan isaa inni yaani dhalootanii Harargee Lixaa Aanaa Habroo Balballeetti Maadii Ahmad Yaqiin magaalaa Balballeetti keessa. Namuu dhageessan Mahdii Ahmad Yaqiin magaalaa Balballeetti Harargee Lixaa Aanaa Habroo magaalaa Balballeetti yeroodhaaf amma Suudi Arabiyaa jiraata. Akkasiimi? Yeroodhaaf Suudi Arabiyaa jiraata. Mustariyaa obboleessi isaa eessi jira, ummaan isaa eessi jirti, abbaan isaa eessi jira. Bakka tana dura baasi. Ummaan isaa Somaalee jirti, abbaan isaa ka jiru wantidha maali Balballeettidha. Obboleettiin isaa as keessa jirti. Yaani akkuma isin obboleessi isaa Kaayiroo jira tokko. Maqaa obboleessaa naanii himtaa kutaa kadhiifama? Maqaa obboleessaa siimuu hin danda'u wanti. Ani kanin siif hime Maadii bas. Maadii dan siif hima ani saniin ala waan takka himuu hin danda'u. Maqaa abbaa isaatis siimee mira biyya isaa siimee. Thank you. Habib hedduu galatame dhugaan kennu qotin. Sheekha kana dhugaan jiru. Lakkoofsa bilbilaa kanaa baastan jaarsi xiyyana raatumamee waan ta'eef katumsiisas isaanii hawwatumas isaanii maallaqa kasaan isaanii sanirra dabree ammas maallaqa karraa fuudhamu torbaan hin geenye ammallee marrataanii deebanii saaman jechuu gizee lama jechuudha. Okay, galatoomi. Isaaniif informationii akka ta'uu fi dabbaal. Contact informationii isaallee lakkoofsa faamilii ana kannaaf rakkoon hin jiru. Mucciirra fuudhatiin kannaaf lakkoofsa faamilii miti. Lakkoofsa faamilii osoo hin taane lakkoofsuma gurbicha ni qabda miti. Ka gurbaa Suudii jiru osoo hin taane kamaatii gurbaa kun jiru. Ka gurbaatis isiniif hin erga kamaatii isaatis waliin qunnamsiisuun dadda. Maarkoos lakkoofsi gurbaatis lakkoofsi maatii gurbaatis jaayiza hundinuu qophiidha. Bakka isaana qaban taaniif ergifati eenyu saddeettaniif ergin. Thank you. Okay, ustaaz asii booda maatii dubbisamu kami? Waan dubbistoo qabatte. Tole maatiin dubbisaa. Salaam barreeffatu jiranii jarri kaanis waraabbatanii kaanii barreeffatanii rakkoon qabu itti deeman isaanuu. Saggeettan oguuta ka sheekaa wajjin dubbadha bilbila abbaa biratti kiisi yoo sagalee keenya tol fudhadha sagalee tol kaafadha. Abbaa eenyu maqaan assalaamu alaikum adeero. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kun Yaama Muhammad Adam Yaama. Duraan dursee adeero imaanaa fi sabrii rabbi si haa kennu. Rabbi nu hunda nu haa barsiisu. Wanni tahamaa jiru kun dhugumatti gadda guddaan nu dhagayamaa qalbiin nu cabee jira. Mataa nu gaccabsan ilmaan keenya ijoolleen teenya ta Suudi Arabiyaa jirtu. Rabbi biratti illee guyyaa boruu ni gaafanna. As qofatti miti. Dubaa adeeroo kiyya wanneen siin jechuu barbaadu waan amma nuti asirratti jenne tana takka takkaa isii qabattanii bilbila maatii gurbaadhaatis isiniif ergamaa isin gaasilaa manguddoodha haala manguddootii fi akkaataa manguddootis isiniitu nurra beeka akkatti fixxanis isiniitu beeka tana isiniif adeeroo guutuu informeeshina mucaadhaa akka qabattan abdiin qaba. Mee maal jetta adeeroo ati dubbadhu yaada sirraa baafna. Inshaallahu baratooma jazaa rabbi isinii haa kafalu. Jazaan keessan guyyaa boru rabbi biratti isinii haa sababu. Ani mucaa kiyya ani dhaloonni keenya aanaa xuulloo magaalaan teenya burqaadhaa ganda birra jaamu teessoon teenya achirraa abbaan keenya siin nu gadee anis asuma guddadhee ilmi kun asuma dhalatee asuma guddatee Muhammad Ahmad Adam Jaamaa inni asii ka'eegaa jireenya kana fooyyeffachuuf ka'ee asii Suudi Arabiyaa biraa deeme achitti akka maletti kunoo qabamee duusaa narra geessee liqqiidha bagatti natti dhagaamee amma gaa eegaa rabbi gaa isin gaa galatoomaa rabbi jazaa isin haa kafalu amma dhiiga mucaa kiyyaa akka waan baheetittiin yaada
jazaa rabbi biraa isin haa kafalu isin jaa taani ummanni gaana bira jira ummanni amma inni intala isaa fuudhelleen soddaalleen nu bira jira haaluma kanaan nuti amma haaluma isin jettan kanaan qabannee iddoo san jaarsota biyyaatii fi abboota amantii hunda fudhannee deebine dhiiga mucaa kanaa akka baafnu adaraa isinirraa ni fudhanna. Galatoom.